Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii daandii baaroo kun qophii keenya addaati. Qophii keenya addaa irraatiin xiinxala Jawaar Mohaammed irratti xiinxala isiniif dhiyeessina. Tibbana Jawaar Mohaammed mata duree haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo itti aanuu jechuudhaan barruu dheeraa fuula 73 qabu dhiyeessuunsaa kan yaadatamudha. Xiinxala kana keessatti adeemsa qabsoon keessa darbee dhufe seenaa irraa haga tokko yaadachiisee haala keessa jirruu fi kan itti aanu waan isatti fakkaate kan furmaata jedhee amanu ifa godheera. Haa ta'u malee cuunfaa xiinxala Jawaar Mohaammed keessaa qabxiilee Oromoof rakkisoo ta'an jechuun fudhachuuf nama rakkisan hedduutu bifa walxaxaa fi ifa hin taaneen haala wal dhahaa fi uummata burjaajessaniin kan dhiyaatanii jira. Wantoota fudhachuuf nama rakkisanii fi walxaxaa ta'an fudhannee dhugaa jiru waliin wal bira firnee isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'a. Xiinxala Jawaar Mohaammed keessatti Oromoon dammaqee ijaaramee biyya isaa ijaarratee aangoo qabatee amma aangoo isaa cimsachuu fi mootummaa isaa dimokiraatessuu irra akka ga'e hima. Akka ibsa isaatti kan inni boqonnaalee qabsoo bakka 5tti baasee ibsuuf yaale keessaa qabxiilee lamaan gara jalqabaa dammaquu fi ijaaramuu namootatti waan hojiirra oole fakkaachuu danda'a. Warri sadan hafan biyya ijaarrachuu, aangoo qabachuu fi aangoo dimokiraatessuun sichi waan milkaa'uu fi sanaafis qabsoon gaggeeffamaa kan jirudha. Jalqabarra Oromoon dammaqeeraa kan jedhuuf ilaalchota adda addaatu jira. Hayyoonni akka Dr. Gammachuu Magarsaa fa'aa Oromoon ni barraage malee hin dammaqnee jedhu. Oromoon gabrummaa fi cunqursaa jala akka jiru amanuu isaatiin dammaqeera jechuu dandeenya ta'a. Haa ta'u malee Oromoon cichee bilisummaaf falmachuu hanqachuu fi bilisummaan maal akka ta'e yoo maaltu ta'e bilisoomneerra jechuu akka danda'u eenyutu qaama bilisummaaf qabsaa'udha jedhee ejjennoo waloo qabaachuu dhabuunsaa dammaqinsa isaa iyyuu gaaffii jala kan galchudha. Kanaaf ammoo ragaalee hedduu kaasuun ni danda'ama. Sabni Oromoo akka sabaatti ejjennoo waloodhaan bilisummaaf falmachuurra jijjiiramoota xixiqqaa dhufan waliin gammaduun baay'ee mul'ataa tureera. Bara kufaatii Haayile Sillaasees wayita qabsaa'onni falmaa geggeessan irra jireessi uummataa akka waan fala waaraa argateetti hubachaa tureera. Bara Dargiin kufus wayita qabsaa'onni adeemsa jijjiiramaa irraa amantaa dhabanii bifa haaraan qabsoo itti fufuuf dirreetti ba'an irra jireessi uummataa akka waan bilisummaa gonfateetti gammachuu ibsachuutu ture. Barumaas dhiyoo keessa yeroo jijjiiramni kabeebsaan bara 2018 dhufu Jawaar Mohaammed dabalatee bilisoomneerraa warri hin bilisoomne jedhanii amanan baatirii ibsatanii haa ilaalan jechaa turan. Yeroo sana keessa Oromoon hin bilisoomne qabsoo guddaatu isa eeggataa kan ammaa kun jijjiirama tooftaa qabsootu ta'ee Oromoon ammallee gaaffii abbaa biyyummaa qabaa sun haga deebi'utti bilisummaan hin jiru jedhee ejjennoo kan qabate addi bilisummaa Oromoo. Jawaar garuu wayita yaada kanaaf deebii kennu ammaan booda qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoodhaan golabamee jira jechuudhaan miidiyaa OMN irratti kallattiidhaan dubbateera. Kana qofa miti magaalaa Cirootti uummata waliin marii wayita geggeessu ammaan booda dhaaba bilisa baastuu hin barbaannu kan nuti barbaannu qaama bilisa nuu eegudha jechuudhaan dubbatee ture. Akkasuma qaamni mootummaa amma aangoo qabate kanatti bu'e lolli isaa mootummaa sana waliin otoo hin taane na waliini jechuudhaan dubbateera. Egaa haala ammallee hiikni bilisummaa hin galleef kana keessatti akka waliigalaatti Oromoon dammaqeera jechuun waan namatti ulfaatudha. Bara Jawaar Oromoon dammaqeera jedhee ibse bara 1960moota keessa qabsaa'onni muraasni, barattoonni hagi tokko, qonnaan bultoonni hagi tokko dammaqanii falmachuun barbaachisaa akka ta'e akeekaniiru. Qabsaa'onni akka Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Hayilee Fidaa fi qonnaan bultoonni Baalee Elemoo Qilxuufaa hundeessitoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa fi bu'uuressitoonni adda bilisummaa Oromoo dammaqanii qabsoof ba'aniiru. Garuu uummanni bal'aan dammaqinsa kana fudhachuu dhabuu fi haala yeroo waliin jijjiirama dhufuun jeeqamuun mul'achaa ture. Ammas sanumatu jira. Garuu dhugaan tokko Oromoon akka gabrummaa jala jiru beeka ture. Amma garuu inni iyyuu sharafamaa dhufe gabrummaan bifa jijjiirate bilisummaa itti fakkaatee kan ciisetu jira. Kanaaf sababa kan ta'e ammoo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota akeeka bilisummaa waaraa dhiisanii jijjiirama xixiqqaatti amananidha. Boqonnaa lammaffaa kan Jawaar ibse Oromoon ijaarameeraa kan jedhudha. Karaa tokko ijaaramuun kun ni jira. Garuu ammallee Oromoon akka waliigalaatti kaayyoo bilisummaa fi abbaa biyyummaa jalatti waloodhaan hin ijaaramne. Sababa burjaajessitoonni uumaniin Oromoon mallisaa bakka miillisaa bakka lama jira.
Gariin mooraa Itoophiyaa keessa, kaan ammoo mooraa Oromiyaa keessa dhaabbatee jira. Baroota 1980 fi 1990 keessa sochii adda bilisummaa Oromoo taasiseen Oromoon irra guddaan jedhamuu sadarkaa danda'amutti mooraa Oromiyaa keessa akka jiraatu taasifameera. Bara 2018 booda garuu akka namni hagi tokko fedhii Itoophiyaa qabaatu taasifameera. Kanas kan taasise Jawaar Mohammed dabalatee warra mooraa Itoophiyaa keessa dhaabbatee Oromoo hawwachuuf yaaledha. Bilisoomni irraa hin bilisoomne warri jedhu rakkoo ijaa qabuu erga jedhamee booda namoonni hagi tokko burjaaja'aniiru. Kunis Oromoon akka sabaatti akeeka bilisummaa jalatti waloodhaan ijaaramuu hanqachuu isaa mul'isa. Karaa biraatiin Oromoon ijaarameera kan jedhamee barru Jawaar keessatti ibsameeyyuu gaaffii jala jiraachuu isaa mul'isa. Kanaaf ammoo ragaan tokko otoo akka sabaatti ijaaramsi waloo jiraate uummanni hagi tokko mooraa Itoophiyaa keessa, kaan ammoo mooraa Oromiyaa keessa dhaabbatee gufuu walitti hin ta'u ture. Jawaar akka jedhutti Oromoon bara 2018 aangoo qabate. Qabsaa'otaa fi jaarmiyaalee Oromootu mootummaa kan kooti jedhan aangootti baasanii jedha Jawaar. Garuu dhugaan isaa kanarraa fagoodha. Oromoon aangoo qabate jechuudhaaf ummatichi sagalee isaa kennee yookiin qaamni bilisummaa Oromoof qabsaa'u yoo akeeka ifaa sana qabatee aangoo qabatedha. Garuu bara 2018 kan ta'e qaamuma cunqursitootaa kan waggoota 27 darbaniif ummata Oromoo dararaa turetu karaa qaxxaamuraatiin qabsoo ummataatti dhimma ba'ee jijjiirama keessoo yookiin jijjiirama hooggansaa taasise. Abiyyi Ahmed kutaa tikaa fi odeeffannoo keessatti ramadamee sabboontota Oromoo adamsiisee hidhuu fi ajjeesisuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo laamsessaa nama ture akka ta'e ifaadha. Hoogganoonni mootummaa bara 2018 aangootti ba'an hunduu warra faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbatanidha. Karaa biraatiin qabsaa'onni Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoo mootummaa kan kooti jedhan aangootti hin baafne jechuudha. Jaarmiyaaleen kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo adeemsa jijjiiramaa sana mormaa turan. Addatti adda bilisummaa Oromoo jijjiiramichi kabeebsa akka ta'e bu'uurarraa gaaffii Oromoo deebisuu akka hin dandeenye ibsaa tureera. Addi bilisummaa Oromoo yeroo sana keessa qaamota aangoo qabatan sana waliin haasa'ee araaramee galuufuu ulaagaa seera addunyaa guutee waliigaltee araaraayyuu akka hin mallatteessifne kan burjaajii uume, qaamni sadaffaan akka hin jiraanne kan taasise Jawaar Mohammed dabalatee warra jijjiirama keessoo mootummaa bilisummaadha jedhee fudhatedha. Gabaabumatti qabsaa'onni bilisummaa fi jaarmiyaaleen Oromoo mootummaa kan kooti jedhan aangootti hin baafne. Jaarmiyaan siyaasaa ofiifuu aangoo siyaasaa qabachuuf qabsoo geggeessu qaama irratti qabsoo geggeessaa tureen ati kan kootii jedhee aangootti hin baasu. Hayyoonni Oromoo hedduunis adeemsa jijjiiramichaa mormaa turaniiru. Tarii Jawaar aktiivistoota Feesbuukii irratti waan wal dhahaa barreessaniin hayyoota jedhee yoo waame garuu ta'uu mala. Utuu bara 2018 Oromoon aangoo qabate ta'e qabsaa'onni bilisummaa kaan bosonatti ittifamanii, kaan ammoo magaalaa keessaa guuramanii mana hidhaatti hin naqaman ture. Utuu jaarmiyaalee siyaasaa Oromootu mootummaa kan kooti jedhan aangootti baase ta'ee hoogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa mana hidhaatti hin dararaman. Silaa waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa jiraate qabsoo inni geggeessu hin jiru ture. Silaa waajjiraaleen jaarmiyaa siyaasaa cufamanii sochiin siyaasaa hin danqamu ture. Silaa Jawaariin maaltu waggaa 2 mana hidhaa kaa'a. Ittuma fufee Jawaar xiinxala isaa keessatti kan jedhe Oromoon mootummaa kana kan kooti jedhee amanee fudhachuu qaba ture. Sana gochuu dhabuu isaatiin rakkoo amma keessa seenneef sababa ta'eeraa jedhe. Garuu dhugaan dubbii rakkoo amma keessa seename kana kan fide qaama faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e qaama mootummaa cunqursaa fi akeeka bilisummaatti hin amanne mootummaa Oromootu aangoo qabate jedhanii uummata burjaajessanidha. Qabsoon Oromoo bara 2014 bifa haaraan finiinee bara 2017 fi 2018 keessa haqaaqamee utuu harka OPDO'tti kennamuu baateera ta'ee silaa haalli amma keessa jiramu kun hin uumamu ture. Oromoon mootummaa kan isaa hin taane dirqiidhaan mootummaa keetii fudhachuu qabdaa jedhanii dirqisiisuun balaa ammaa kana fideera. Qabsoon bilisummaa Oromoo danqaa guddaan kan isa mudate bara 2017-2018 wayita burjaajessitoonni gidduu seenanii qabsicha butanii harka OPDO'tti kennanidha. Kana kan taasise Jawaar Mohammed dabalatee warra akeeka bilisummaatti hin amanne akka ta'e Jawaariyyuu barruu kanaan ragaa ba'eera. Oromoon mootummaa kana kan kooti jedhee fudhachuudhaaf akeeka qabsoon bilisummaa Oromoo geggeeffamaa turee fi uummanni kumoota hedduun itti wareegaman galma ga'ee mul'achuu qaba ture. Gaaffileen Oromoo yoo diddiriirfaman baay'ee ta'anis inni bu'uuraa garuu gaaffii abbaa biyyummaati. Mirga abbaa biyyummaa kana qabaachuuf bilisa ta'ee socho'uu qaba. Bilisa ta'ee hiree isaa murteeffachuu qaba ture. Oromoon utuu hiree isaa ofiin murteeffachuu hin argatiin mootummaa kamiyyuu kan kooti jedhee fudhachuus ta'e beekamtii kennuu hin danda'u.
Bara 2018 keessa karaa qaxxaamuraa fi haala hin eegamneenis ta'u warri aangoo qabate akka uummatichi mirga hiree isaa murteeffachuu argatuuf carraa hin kennine. Anatu siif beekaa jechuudhaan uummata gaaffii mirgaa gaafatu hidhuu, ajjeesuu fi ari'achuu itti fufan. Oromoon qaama kana kan kooti jedhii fudhadhuu jechuun isa sabicha dararu waliin tokkuma ta'uu agarsiisa. Dhimmi biraa Jawaar barruu kanaan kaase dhimma hariiroo Itoophiyaa fi Oromooti. Yoo Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramuu baatan, Oromoonis Itoophiyaanis nagaa hin argatan. Oromoo fi Itoophiyaan araaramanii Oromoon mootummaa Itoophiyaa amanee fudhachuu qabaa kan jedhu yaada Jawaar kana keessatti ibsamee jira. Oromoodhaaf Itoophiyaan bakka ukkaamsaa fi awwaalchaati. Hariiroon Itoophiyaa fi Oromoo gidduu jiru hariiroo diinummaa, hariiroo cunqursaa fi cunqurfamaa, hariiroo gabroomsaa fi gabra ta'uuti. Ijaarsumarraa Itoophiyaan Oromoo hacuuccee afaan qawweedhaan cabsitee eenyummaa isaa ukkaamsitee ijaaramte. Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii uummachuudhaaf seenaa saba Oromoo hunda isaa gubanii gatuun dirqama jechuudha. Oromoon Itoophiyaadhaan cabe. Itoophiyaan gootota Oromoo hedduu nyaatte, abbootaa fi haawwan hedduu galaafatte, aadaa fi duudhaa Oromoo cabsitee sirna bulchiinsa Oromoo diigde. Itoophiyaa fi Oromoon hariiroo gaarii waliin uummachuudhaaf gumaan aanoleef calanqoo deebi'uu qaba. Cabiinsa duudhaa fi bulchiinsaa Oromoof beenyaan kaffalamuu qaba. Gootota Oromoo hagaarraatti Itoophiyaan nyaachaa turteef ammallee itti jirtuuf gumaan kaffalamuu qaba. Gumaa fi beenyaan kun kaffalameeyyuu Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramuu qaban yoo jedhame tilmaama kamiitu miidhaa Itoophiyaan Oromoo irraan geesse madaalee gumaa fi beenyaan kun kaffalama laata? Akka seenaarraa hubatamutti haga har'aatti hariiroon Itoophiyaa fi Oromoo gidduu jiru hariiroo diinummaadha. Itoophiyaan yoo Oromoo diigde malee jiraachuu hin dandeessu, Oromoonis gidiraa Itoophiyaa jala jiraachuu hin danda'u. Itoophiyaa fi Oromoon araaramuu dura badii Itoophiyaan Oromoo irraan geesse dhugaa argachuu qaba. Qaamni amma Itoophiyaa bulchu badii Itoophiyaan Oromoo irratti raawwatteef gaafatama fudhatee dhugaa yoo galche qofa ta'a. Itoophiyaa itti fufsiifnaa jechaa badii Itoophiyaan raawwatte qaama biraatti quba qabuun hin ta'u. Biyya seenaa wal fakkaataa saboonni hunduu irratti waliif galan hin qabne itti fufsiisuun hin danda'amu. Biyya inni tokko mootii ta'ee inni tokko gabra ta'u itti fufsiisuun hin danda'amu. Kanuma waliin wal qabsiisee Oromoon yoo Itoophiyaatti hin araaramu ta'e dantaa isaa kabachiifatee jiraachuu hin danda'u jedhee barreesse Jawaar. Dhugaan jiru garuu dantaan Oromoo Itoophiyaa waliin walitti hin hidhatu. Oromoon biyya mataa isaa qaba. Biyya isaa kana Itoophiyaatu diigee irratti ijaarame. Oromoon biyya isaa kan abbaa irratti ta'etti deebi'uu barbaada. Itoophiyaan dantaa Oromoo irraa qabaachuu dandeessi. Garuu Oromoon dantaa inni Itoophiyaa irraa qabu hin jiru. Hariiroo diinummaa qofatu Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jira jennee olitti ibsineerra. Dantaan Oromoo Itoophiyaa otoo hin taane Oromiyaadha. Itoophiyaan Oromiyaa ciniintee qabde kana gadhiisuu qabdi. Itoophiyaa wanti jedhamu mallattoo cunqursaa sabootaati. Wanti ajaa'ibaa Jawaar barruu kanaan ibse Oromoon mootummaa aangoo irra jiru kana mormuu hin qabu kan jedhudha. Oromoon akkuma mootummoota darbanii mootummaa kana mormuudhaan ofirraa qolachuuf yaaluun waan deemsisu mitii jedhee barreesse. Kana jechuun Oromoon gabrummaa amma keessa jiru cunqursaa fi ajjeechaa, hidhaa fi godaansa, beelaa fi dararama amma keessa jiru kana amanee akka jiraatu jajjabeessuu isaati. Oromoon gabrummaa kana amanee fudhachuuf hamilee hin qabu. Jawaar akka yaada isaatti mootota alagaa fi mootota firaa jedhee adda baasuuf yaale. Fira abbaa irree sirratti ta'ee akka alagaa abbaa irree sirratti ta'eetti hin mormiin jechuusaati. Garuu loojikiin akkasii kan maqaa firaatiin gabrummaa jalatti uummata kana qabuuf deeman hin deemsisu. Akka akeeka qabsoo bilisummaa Oromootti abbaan fedhe aangoorra jiraateef otoo hin taane gaaffiin sabichaa deebii argachuutu ilaalama. Oromoon kan qabsaa'eef gabrummaa jalaa ba'een bilisummaan jiraadha, biyya koo irratti abbaa ta'een waan naaf malu murteeffadhaa jedhee malee kan Mallas na gabroomsurra kan Abiyyi na gabroomsu wayya jedhee hin qabsoofne. Dimokiraasiin kan dagaaguu fi dhugoomu abbaa irree isa tokko irratti qabsaa'anii abbaa irree isa tokko kunuunsachuudhaan miti. Oromoon waan isaaf hin taane mormuu qaba malee waan isaaf hin taane ofitti qabatee jiraachuu hin danda'u. Jawaar mootummaa kana mormuu utuu hin taane itti firoomuu barbaachisaa jedhe. Abbaa irreetti akka firoomuuf Oromoo gorsuun baroota hafan Oromoon gabrummaa jala akka jiraatuu fi aangoo abbaa irree tiksuuf kan yaadame fakkaata. Firoomni abbaa irree waliin firoomanii bu'aa argamsiisanis hin jiru. Barruu Jawaar kana keessatti gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo deebii akka argate kan ibsutu jira. Gaaffiin eenyummaa, gaaffiin qabeenyaa fi gaaffiin aangoo deebii akka argate hima Jawaar. Akkuma olitti ibsinetti gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo kan deebi'ee hin jiru. Oromoon hiree isaa hin murteeffanne bilisa ta'ee socho'uu hin dandeenye.
Uummata sababa ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhamee dararamu gaaffiin abbaa biyyummaa isaa deebi'eera jechuun hin danda'amu. Jawaar waan aangoo dhuunfanneerra jedhee barreesseef yookiin waan akkasitti amaneef gaaffiin qabeenyaa deebi'eera jedhee hime malee qabeenyi Oromiyaanuu qabduu irra guddaan ammallee harka alagaa jira. Gaaffiin aangoo guutummaattuu harka Oromoo hin jiru. Jawaar akka amanutti paartileen siyaasaa qophii ta'an waan hin jirreef akka OPDO'n aangoo qabattu goonee jedha. Paartileen siyaasaa gaafuma paartii hundeessan qophii aangoo qabachuu taasisaa qabsaa'u. Sagantaa fi imaammata bulchiinsaa bocatanii qabsoo geggeessu. Dhugaan jiru tokko kufaatii mootummaa wayyaanee dura adda bilisummaa Oromoo kora hayyoota waliin geggeeffateen kufaatii mootummaa wayyaanee booda Oromiyaan akkam taatii kan jedhu irratti erga mari'atee booda imaammata bulchiinsaa qopheessee fooyyessee of qopheessee ture. Mootummaa wayyaanee kufaa jiraachuu kan hubate adda bilisummaa Oromoo isa booda Oromiyaan maal akka taatuu fi qophii bulchiinsaa bal'aa qaba ture. Qophii sana qabaachuusaa erga hoogganni isaa biyyatti galee simpooziyemii hayyootaa galma dinagdee gamtaa Afrikaatti qopheesseen agarsiiseera. OPDO'n silayyuu qaama aangoo qabu ta'eeti bulchiinsa Itoophiyaa keessaa qooda fudhachaa ture. OPDO gara aangootti fidnee jechuun uummata burjaajessuuf malee aangoon OPDO haaromsa keessoo EPRDF'n kan dhufedha. Paartileen siyaasaa qophii hin qaban jechuun isaa durumayyuu jaarmiyaatti waan hin amanneef fi akkasumallee jibbiinsa paartilee siyaasaa Oromoo keessumaa kan adda bilisummaa Oromoo waan qabuuf malee qophiin Oromiyaa bulchuu adda bilisummaa Oromoo biraa dhabamee miti. Eenyu olitti kaleessas har'as Oromiyaa bulchuuf qophii kan qabu qaamni adda bilisummaa Oromoo caalu hin jiru. Aangoo kana nutu OPDO'tti kennee jedhee waan himaa tureef ammas aangoo OPDO kana tiksuuf barruu fuula 73 qabu kana qopheesse. Jawaar aangoo amma nu harka jiru cimsachuu qabnaa jedha barruu isaa kana. Aangoo PP kan uummata Oromoo hacuucaa jiru kan hayyoota Oromoo fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hin feene aangoo Oromiyaa nageenya dhorkee uummata miliyoonaan lakkaa'amu qeerraa buqqise aangoo balaa kamirraayyuu uummata ittisuu hin dandeenye aangoo uummata Oromoo saamu kana akka cimsuuf waamicha Oromoof taasise Jawaar. Aangoo humna waraanaa dhuunfatee Oromiyaa dirree jeequmsaa waraanaa taasise aangoo waggoota 4 darbaniif Oromiyaa keessa tasgabbiin akka hin jiraanne itti yaadee hojjete aangoo hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo mana hidhaatti ukkaamsee haqa dhabsiise aangoo mana hiyyeessaa gubsiisu aangoo qonnaan bulaa saamu tiksuuf Oromoon garuu hamileessaa hin qabu. Qabsoon Oromoo aangoo abbaa irree tiksuuf otoo hin taane abbaa irree ofirraa garagalchee mootummaa mataasaa ijaarrachuudha. Oromoon seeneffama durii dhiisee mootummaa ammaa kana kan isaa ta'uu amanee mormii dhiisee gara deeggarsaa fi tumsa mootummaa Oromoo kanaaf kennuutti ce'uu qabaa jedha barruun Jawaar kun. Seeneffamni Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabu akkuma gara oliitti kaasne seeneffama hacuuccaa, seeneffama gabrummaa, seeneffama mootii fi gabra ta'uudha. Seeneffama sirreessuu jechuun Oromoon mootota Itoophiyaatiin gabroomuunsaa, ajjechaa jumlaa keessummeessuusaa, harmaa fi harka itti cituusaa, ajjeefamee fannifamuusaa, haati reeffa ilma ishee irratti teessifamuu, mana keessatti dubartii ulfaa abiddatti qabsiisuun gubuu fi waan kana fakkaatan akka gaarummaatti akka fudhatu gochuudha. Lola aanolee fi calanqoo, lola azulee fi lola bullallee, lola baalee fi lola walloo, lola eebbifamaa yookiin lola qulqullaa'aa jennee akka fudhannu nu gorsuu isaati. Seenaan seenaadha, hin sirreeffamu. Itoophiyaan humnaan Oromoo cabsitee ijaaramuu ishee gara itti sirreessan hin jiru. Har'as barma mootummaa Jawaar mootummaa keenya jedhu keessatti yakkoonni gurguddaan Oromoo irratti raawwatamaniiru. Oromoon bifa ta'ee hin beekneen haleellaa xayyaaraan tumameera. Bifa suukanneessaadhaan dubartiin ulfaa mana waliin gubatteetti. Bifa ta'ee hin beekneen Oromoon ajjeefamee mormii muramee itti dhaadatameera. Seeneffama kana haalli itti sirreessan hin jiru. Falli isaa abbaa irree kana ofirraa kaasanii mootummaa ofii ijaarrachuu qofa. Mootummaa ammaa kanaa fi qabsaa'ota Oromoo walitti araarsuudhaan fiixee moggaa lamaan irraa gara gidduutti fiduun dirqamaa jedha Jawaar. Oromoon fiixee yookiin moggaa tokko dhaabbachuuf fedhii hin qabu. Kan dhiibee moggaatti baase mootota Itoophiyaa haga Abiyyitti jiranidha. Ammas araaraan otoo hin taane qabsoo fi deebii gaaffii Oromootiin malee gidduutti dhufuun hin danda'amu. Oromoodhaaf gidduun Oromiyaa dhuunfachuudha. Oromiyaa irratti abbaa ta'anii mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarrachuudha. Kanaaf ammoo qabsoo malee araarri Itoophiyaa waliin taasifamuu hin jiru. Itoophiyaa waliin araarri biyyoota ollaa ta'anii jiraachuudha. Inniyyuu yoo wanti Itoophiyaa jedhamtu itti fufuu dandeessedha. Qabsaa'ota Oromoo fi Itoophiyaa walitti araarsuudhaan falli dhufu hin jiru. Falli inni dhumaa dhugaa Oromoo galchuudha. Dhugaan Oromoo ammoo tokkicha Oromiyaadha. Waaqoo guutuu mootii Itoophiyaa waliin araaramee ture garuu nagaa hin buusne.
Leencoo Lataa, Galaasaa Dilboo fi qabsaa'onni baay'een mootii Itoophiyaatti araaramaniiru garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Haga dhugaan Oromoo galutti araarri mootota Itoophiyaa waliin taasifamu tasgabbii fiduu hin danda'u. Jawaar namoota irratti malee sirna ammaa aangoorra jiru kanarratti hin qabsaa'inaa jedhee Oromoo gorsuuf yaaleera. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uurri qabsoo Oromoo sirna abbaa irree kan Oromoo fi saboota kaan hacuuce bakkaa kaasuudha jedhee nu barsiise. Sirni utuu hin jijjiiramiin namni yoo jijjiirame bu'aan argamu hin jiruu jedhanii nu barsiisan abboonni keenya. Kan ammoo dhugaa ta'uusaa seenaadhaanis qabatamaadhaanis argineerra. Utuu jijjiirraan namaa bu'aa buuse gaafa Mallas du'ee Hayilemaariyaam bakka bu'u bu'aan dhufa ture. Gaafa Hayilemaariyaam ka'ee Abiyyi bakka qabatu silaa bu'aan dhufa ture. Ammas utuu sirni hin jijjiiramiin Jawaaris yoo aangoo qabate jijjiirama waaraa inni fidu hin jiru. Oromoof kan malu sirna isaa ganamaa sirna gadaatti deebi'ee haala addunyaa waliin wal simsiifatee ittiin buluu malee mooraa Itoophiyaa keessatti jijjiirraan namootaa bu'aa isaaf hin buusu. Yaadni Jawaar sirna irratti qabsaa'uu dhiisuu jedhu kun digirii 180 ofirra naanna'ee faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan dhaabbatedha. Oromiyaa akka biyya walabaatti ijaaruun balaa qaba. Itoophiyaa dimokiraatessuu fi aangoon harka gale tikfachuutu barbaachisaadha jedha Jawaar. Kunis yaada ifatti faallaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbachuu isaa ibsudha. Itoophiyaan impaayeradha jedhamee beekama. Impaayerri qorichi isaa diigamuu qofa malee dimokiraatawuu akka hin dandeenye muuxannoo impaayerota turanii diigamanirraa hubachuun ni danda'ama. Impaayera Roomaa caalaa jabaan hin jiru garuu jabinni isaa diigamuu irraa hin oolchine. Gaaffii fi warraaqsi sabootaa impaayera ni burkuteessa. Impaayera Itoophiyaas warra akka Jawaar kanatu lubbuu xiqqaa hafte keessatti qabaa jira malee hafuura dhumaa baafataa jirti. Oromiyaan biyya turte Itoophiyaatiin cabde. Ammas Itoophiyaan qabsoo sabootaatiin cabdee Oromiyaan saboota ishee keessa jiraatanii fi ollaa ishee jiraatan walitti qabattee biyya walabaa ni taati. Itoophiyaan akka nagaa argattuu fi aangoon harka Oromootii akka hin baaneef lolli Oromiyaa keessaa furamuu qabaa jedha barruun Jawaar. Lolli Oromiyaa keessaa kan gaggeeffamaa jiru impaayeraa fi biyya gidduutti. Lolli akka dhaabbatu kan hawwamu nagaan sabootaa akka mirkanaa'u gaaffiin sabootaa akka deebi'uuf malee Itoophiyaan akka hin diigamne tiksuuf miti. Oromiyaan nagaa argachuuf Itoophiyaan diigamuu qabdi taanaan sababa nagaan Oromoo boora'aa Itoophiyaan jiraattuuf hin jiru. Impaayera tiksuuf warraaqsi qabbanaa'uu fi lolli dhaabbatu hin jiru. Itoophiyaan Oromoo hacuucaa bara baraan jiraachuu hin dandeessu. Aangoon Oromoon ittiin hacuucamu, ajjeefamuu, qeerraa buqqa'uu fi beela'uu aangoo Oromoo otoo hin taane aangoo abbaa irree, aangoo mootii impaayera Itoophiyaati. Aangoo harka Oromoo galeera jennee tiksuuf rakkannus hin qabnu. Jawaar biratti Oromoon amantii fi gosa adda addaa qabaachuun akka sabdaneessummaatti ilaalameera. Kun ilaalcha hamaa Oromoo addaan qooduuf hawwamedha. Oromoon hundeensaa tokkicha, gosti isaa ammoo bal'ina sabichaa kan ibsuu fi kan addunyaanuu dinqisiifattedha malee waan yaaddoo ta'e miti. Amantiis yoo ta'e akkuma biyyoota addunyaa kaanii babal'ina amantii keessa itti dhufe malee waan Oromoo qofaaf uumame madda yaaddoo ta'u miti. Oromoon amantii adda addaa hordofuun yookiin gosoota adda addaa qabaachuun isaa sabdaneessa isa hin taasisu. Sabni tokkichuma Oromoodha. Gosoonni ammoo baay'ina sabichaa fi seenaa achii dhuftee sabichaa beekuuf kan gargaarudha. Moggaasi maqaa godinaalee fi aanotaa maqaa gosoota Oromoon mogga'uu hin qaban maqaa lagaa fi gaarreniitiin bakka buufamuu qabuu jedha barruun kun. Kun ilaalchi isaa namaaf ifa ta'uu baatus summii guddaa kan seenaa sabichaa ukkaamsaa deemanii akka sabichi eenyummaa isaa hin himanne taasisuuf aggamamedha. Oromoon yoo wal baru yookiin yoo of himu maqaa gosaa himata. Gosti sun eessatti akka galu beekamaadha. Kun ammoo qorannoo seenaas ta'ee guddina eenyummaa sabichaaf murteessaadha. Yaadni Jawaar kun akkuma warra Habashaa ani gosa hin qabu, ani sanyii hin qabu, ani Itoophiyaawwiidha jedhee akka Oromoon eenyummaa isaa lagatu taasisa. Maqaan godinaalee fi aanotaa maqaa gosa Oromootiin mogga'uun isaa hundee seenaa sabichaa bakkatti tiksuuf kan gargaarudha malee miidhaa biraa hin qabaatu. Aanaan tokko yookiin godinni tokko maqaa gosa Oromoo tokkoon yoo waamame qorattoonni seenaa fi abbaan fedhiyyuu eenyummaa lafa sanaa baruuf yookiin seenaa lafa sanaa baruudhaaf hin rakkatan. Yaadni Jawaar garuu eenyummaa fi seenaa Oromoo galma dhorkachuuf waan yaadame fakkaata. Kan biraa yaadni Jawaar Itoophiyaa jiraachisuudhaaf Oromoo fi Amaaraa walitti araarsinee wal hubannaan akka jiraatu gochuun murteessaadha jedha. Akka sabaatti Oromoo fi Amaarri lola hin qaban. Amaara lakkoofsaan hedduu ta'etu nagaadhaan Oromiyaa keessa jiraata. Rakkoon garuu bakka saboota lamaanii osoo hin taane itti waamama seenaa badii Oromoo irratti raawwatamedha. Bakka rakkoo guddaa dhiisanii furmaata biraa bakka biraa barbaaduu hin deemsisu.
bakka hin dhukkubne hooqachuun hin ta'u. Ammas warri sirna Oromoo hacuuce leellisan Oromoof diinuma. Seenaa hacuuccaa sana jijjiiruun garuu hin danda'amu. Dhimmoota Amaaraa fi Oromoo gidduu jiran kan furamuu qaban jedhee Jawaar barreesse qabxiilee 6. Isaanis dhimma afaanii, dhimma daangaa naannolee lamaanii, dhimma Finfinnee, dhimma dhalattoota saba lamaanii naannolee lamaan keessa jiranii, akkaataa seenaan biyyattii itti hubatamuu fi dhimma heera mootummaati. Dhimma afaanii kan sabni Amaaraa fi Oromoo waliin rakkoo qaban hin jiru. Oromoon afaansaan tajaajilama, Amaarris afaansaatiin. Kun ammoo mariidhaan yookiin araaraan utuu hin taane kan Oromoon qabsoodhaan argatedha. Dhimmi afaanii Amaaraa fi Oromoo walitti fidu hin jiru. Dhimmi daangaas dhimma seenaadhaan ilaalamee furamudha. Lafti Oromiyaa lafa weerara Minilikiin dura turedha. Kanas marii fi araaraan otoo hin taane qabsoodhaan kan argamudha. Dhimmi dhalattoota saba lamaanii naannolee lamaan keessa jiran kan jedhameef warri Oromiyaa keessa jiran haga mirga Oromoo hin sarbinetti sirna bulchiinsaa Oromoo fi abbaa biyyummaa Oromootti amananii nagaadhaan mirga heerri addunyaa isaaniif kenne fayyadamanii jiraachuu danda'u. Sabni Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiru hagas mara hin jiru jechuuf ni danda'ama. Dhimmi Finfinnees dhimma marii Amaaraa fi Oromoo barbaadu miti. Hariiroon Amaaraa fi Finfinnee waliin qaban kan Oromiyaarraa adda ta'e miti jechuudha. Hawwiin Oromoo sadarkaa federaalaatti mootummaa uummataa ijaaruudha kan jedhe Jawaar garuu dhugaan jiru Oromoon hawwiin isaa biyya isaa Oromiyaa ijaarratee abbaa itti ta'ee nagaadhaan keessa jiraachuudha. Alaabaa isaa dhaabbatee daangaa isaa kabachiifatee Oromiyaa tarree biyyoota addunyaa dhaabuudha. Oromiyaa keessa uummattoonni kaanis nagaan jiraachuu ni danda'u, mirgas ni qabu. Jawaar dargaggeessi Oromoo akka waraana raayyaa ittisa biyyaatti makamu fedhii qabaachuu akka qabu hima. Kana caalaatti dargaggeessi Oromoo biyya isaa kolonii Habashaadhaan cabde guutummaatti deebifatee biyya mataasaa akka ijaarratu gorsuutu fudhatama qaba ture. Dargaggeessi Oromoo Itoophiyaa tiksuuf dirqama hin qabu. Itoophiyaa tiksuu fi ijaaruun dhumni isaa gobanaa daacheefuu hin tolle bakka awwaalchaayyuu dhabsiise. Humni addaa naannoo Oromiyaas akka diigamu hawwa Jawaar kun ilaalchuma warri Itoophiyaa tokkitti leellisan qabanidha. Oromiyaan akka waraana mataashee hin qabaanneef yaada kana dhiyeessuu isaati. Yeroo gama mooraa qabsoo Oromootiin haala humni addaa Oromiyaa waraana uummataa ta'u hojjetaa jiruu fi humna abdatamaa Oromiyaan qabdu ta'u hawwamutti Jawaar Oromiyaan waraana akka hin qabaannee fi Itoophiyaa jalatti hacuucamtee akka bultu hawwiisaa ibseera. Akka waliigalaatti dhimmoonni Jawaar kaase kan Oromoof rakkisoo ta'an hedduu ta'anis cuunfinee kana isiniif dhiyeessine. Yaada keessan nuun ga'uu hin dagatinaa. Qophii biraan walitti deebinaa hagasitti nagaan.